يا رب قلبك بدو أتي 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 إلمان رمودا ولجنا كبديك أكسي كدك نكوت يدي ودابتم جلتي ورمتي واللوحو سلبت فليستي جنبي بابور يا ربي قبل ما نبدأ من ندي سمالي فلوستن يا بني كنكو جدي منها بوساتي يا رب قلبك بدو أتي يا رب قلبك يا رب قلبك بدو أتي يا رب قلبك كانوا جمسي يا ربي ندن ديسا يا ربي يا قوتا بيرسو ما تنياهاز أمو مدوتا يا رب قدني كيف بدو أتي يا رب قلنك يا رب قلنك بدو أتي يا رب قلنك بدو يا ربي Hita Kenya, Silvana Patoko. والولا كسن يا ربي بردي بتكو أزور النبي يا ربي
goote harka tokko galata kee galcheessisuanii yaa Rabbi yaa ilkoo yaa Rabbi galati kee badu ati yaa Rabbi galati kee dumu ati yaa Rabbi galati kee dumu ati yaa Rabbi galati kee Ayyem welcome galatoma garte wallisanu hogobana yadannon kuni yadanno muuziqaan kuni ga muuziqaa akka malee muuziqaa gitaaraan fi muuziqaa dhugaatee isa sagalee gartee guddaa ummata Oromoo sagalee gartee ummata cunqurfamaa Oromoo sagalee gitan qabnee fi sagalee dhugaa hafuura Rabbi irraa ta'e kan hafuura Rabbi irraa ta'uusaa hafuura Waaqaa ta'uusaa namni tokko na haalle afaan Oromoo hundee Oromummaati. Yaadannoo muuziqaa kanaatis bara 1991 kan waraana bilisummaa uummata Oromoodha qabsoo keessaniif wareegamanii badan jajjabee oboodha hunda irratti kutaa Oromiyaa hunda irratti kan wallifameedha. Gaafa sirbi kun sirbamu jaalna diigammadaa ture jaal mul'isi gadaa ture jaal jaarraa abbaa gadaa ture jajjabee gurguddaa ture jechuudha. Kanaaf oboo baay'eetu ture shamarranii dargaggoo jidduu oboo gurguddaa ture jechuu keenya. Gaa kana jechuudhaan sagalee wallisaa keenya kabajamaan hogobanaa barcuma kiyya Ingiliz kabajamtuurraa isin afeereetan jira. Kabajamoo ilmaan Oromoo maqaa keessan babbareedaa haadhaaf abbaan keessan isin moggaase isinin waamayoon kan hin jawutee warri na daawwachaa jirtan halkanii guyyaa callisee maqaa keessan yoo yaames kaniin hin quufne ta'a. Haa ta'u immoo walumaa galatti nagayni Rabbiitii fi nagayni Waaqaa isin haa gahu jechaa kabajamoo hayyoottan gurguddaa uummata Oromoo kan na daawwachaa jirtanii fi kabajamoo haawwan Oromootis akkasumatti kabajamoo dargaggoo Oromootii fi shamarran Oromoo kan kiristaanaa fi kan muslimaa kan waaqeffataa nagayni kan koo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa mata dureen dubbii kan kooti waa'ee Walloo ibsa qayroo bilisummaa uummata Oromooti jechuudhaan mata duree godhachuudhaan as keessatti mata duree kana keessattis ibsa gurguddaa jajjabaa ta'e kan brain wash sammuu kan keessan isin deequ dhugaa irratti isin hiriirsee tarsiimoo isin qabsiisu guddina bareedaa akeeka qabu kaayyoo qabu kan isin qabachiisu dammaqaan waan si dammeessuuf dammaqi. Kun qoosaadha miti, kun tapha miti, kun dhiigaa fi lafeedhaa fi lubbuudha.
أكاد بلون يهديك دبتانيت في كم برا دبتوتيس سوشيال ميديا دان سمو ilmaan Oromoo xaxanii jaamsanii irree mootummaadhaaf da'oo mootummaadhaaf ta'uudhaan halkanii guyyaa ilmaan Oromoodhaa mirga isaanii yeroo dubbatan sagalee uummata cunqurfamaa ukkaamsuudhaan sooshaal miidiyaa kanarraa haara galfii nu dhoowwatanii ilmaan Oromootti qoosuudhaa fi dhiiga ilmaan Oromootti qoosuun osoo uummanni lubbutti jiruu ilmaan Oromoo kana tapha godhanii akka kubbaa miilatti itti taphachaa jiraachuu isaanii Rabbiinis ragaadha isinis ragaadha. Uummanni Oromoo kabajamaadha. Uummanni Oromoo ummata akka addunyaa kana keessaa ummata. Uummanni Oromoo kabajamuudha qaba. Uummanni Oromoo siyaasa isaatiifis qabsoo isaatiifis abbaa qaba. Abbaan arkee dhufee waa'ee uummata Oromoodhaa osoo hin beekne sooshaal miidiyaa irraa akka barbaadetti burcuun kuni tuffii uummata Oromoodhaa ta'utti amanna rakkoo mudatuufis seenaadhaan gaafatamoodha. Seenaan isaan hin galmeessu jechuu keenya. Ifa. Hundisaa siyaasa ilmaan Oromoo irratti bara akkuma garaan isaa barbaade sooshaal miidiyaadhaan dhufe wacana bara. Beekumsa tokkoon malee, akeeka tokkoon malee, qajeelfama tokkoon malee. Dubbiin uummata bal'aa kanaa ogaa dubbatamu yoo dhaaba siyaasaa bira kan dhufu ta'e qajeelfama ragaa qabuu fi kan dhaabni siyaasaatti murteessi ta'uudha qaba. Haasawuun inni dubbatameef haasawuu ta'uu hin danda'u. Baaybiliinis Wangeeliinis haasawa. Quraaniinis haasawa. Haasawa irraa garuu haasawa waaqaraa ta'e qulqulluudha. Haasawa qulqulluu ta'e dhaggeeffachuun nurra jiraata malee haasawa dhugaa irratti hundaa'an dhaggeeffachuutu nurra jiraata malee haasawa sammuu keenya doomsee xaxee nu kuffisu dhaggeeffachuun akka nurra hin jiraanne cimseetiin isin hubachiisa. Ani obboleessi keessan Kadiir. Eegan kana jee isaan kun Oromoon bilisoomeeti jira siin ja'an garuu jechaan siin ja'an malee gochaan kan mirkanaa'e tokko illee ni jiru. Oromoo nuti gochaan bilisummaa isaa barbaanna malee gochaan barbaannu lubbuun keenya wareegama waan ta'eef teenyeeti miti. Barataan jajjabaan babbareedan Oromoo isee kutaan 11 shamarran babbareedduu fi daa'imni wanni wareegameef ummata Oromoo cunqurfamaa cunqursaa jalaa baasuudhaaf malee mootummaa Ihaadig deebisee muuduudhaaf miti. Ifa. Yoonis waan nuti jaalannuun nu dura qaqqabee mootummaan Ihaadig akka nu sobuu fi miti. Hayila Maaraam yoo jibbine Abiyyi jaalannu fidee nun sossobuudhaaf miti. Mirga Oromoo cunqurfamaadha. Inni lubbuun wareegameef gaafiin qeerroo bilisummaa ummata Oromoodha deebi'uudha qaba. Jettee amanuudha qabda anis amanuudhaan qaba dammaqi. Loon Oromoo jaamuun jiru ummata Oromoo jaamuutu jira malee.
Sagaleen kun sagalee fincilaa waan ta'eef humni isaa jabaadha. Dhugaa waan ta'eefis humna gurguddaa waan qabuuf obsaan dhaggeeffachuu danda'u sirra jiraata. Kun sagalee dhiiraati. Marrata miti. Yookaanis sagalee abshaalotaati. Abiyyi faa ni jaalanna. Kun filannoo gabrummaan yaadig nuu dhiyeessanidha. Mootummaa yaadigiitu nuu dhiyeesse. Bara 91 gaafii uummata Oromoo lubbuun itti qaamsuudhaan gabrummaan yaadig filannoodhaaf OPDO nuu dhiyeesse. Uummata Oromootiif dhiyeesse jechuu keenya. Arras waan jaalannu nu dura qabee yaadig tooftaa siyaasaa jijjiirrachuudhaan uummata Oromoo cunqursaa waan jiruuf waan jaalannu nu gabroomsu tasan ayyamnu jechuu keenya iccitiin amma siime kana ija gadi fageenyaan ali. Kun dhokotaa baakteeriyaa guddaadha. Vaayirasa guddaadha. Abiy ni jaalanna, Lammaa ni jaalanna, Johaar ni jaalanna, sanyii keenyas. Garuu yaadig isaaniif dura qabuudhaan laal. Mootummaan yaadig waan nuti jaalannoof dura qabuudhaan sanyii keenya nu dura qabuudhaan nu gabroomsaa jira. Isin gabroomsaa jira, uummata Oromoo uggulaa jira. Waan nuti jaalannoon afaan keenya akka lugaamamu maayikiroobaakteeriyaa tuubarkuloosis ta'ee harganuu nu dhoowweera. Kana gatii ta'eef qubni ofii ajaa'u muranii gatii darbaniif isaanis qabsoo nuti gooneen argaman malee qabsoo isaan godhaniin hin argamne. Qabsoo nuti addi bilisummaa uummata Oromoo gooneen OPDO'nis argame. Qabsoo nuti gooneen OPDO'n ammas fooyya'uudhaan yaadig fooyyeessuudhaan ammas Abiyyi faa waan nuti jaalannoon sanyii keenyaan Daawit Ibsaa nuti jaalannoon Leencoo Lataa nuti jaalannoon Galasaa Jilboo jaalannoon Johaar nuti jaalannoon Kamaal Galchuu nuti jaalannoon nu dura qaqqabuudhaan nutti fakkeessuudhaan yaadig bilisummaa nutti fakkeessee sanyii keenya nu dura qabee yaadig jechuun isaanii miti. Yaadig jechuun wayyaanedha. Kunis iskiriiptii siyaasaa qopheeffatanii mallas lafa kaa'eedhaatu hojiitti jijjiiramutti jira. Waan nuti jaalannoon nu gabroomsaa jira waan ta'eef ammas Abiyyi faa osoo hin ta'in yaadig balaaleeffannee jirra. Yaadig mootummaa waan ta'eef ifa. Abiyyi jecha yaadig hin dhiifnu. Abiyyi seera yaadigiin bula. Lammaan seera yaadigiin bula. Walumaa galattu wanni achi keessa jiru seera yaadigiin bula. Seera yaadig sun seera Itoophiyaa hegga mangistiidha. Seera Itoophiyaati kan Minilik irraa wal dabraa ilmaan Oromoodhaa Oromiyaa irratti cunqurseedha. Olola dabballeen tifozoon feesbuukiidhaan mootummaa kanaa takkaan argine maariyyoo takkaan argine isa jedhu yaadii nurratti leessu cinsinee gartee afaan isaanii lugaamnee jirra jechuudha.